Walinafa, Walia Betema, Aaron Karen from Randaga. Walia Betema.
wali nafa wali ya bajama keron karren kan nan daga wali ya bajama Akan ada amin. Makan. nagaa fi tasgabbii naannoo eeguun dirqama keessan akka taasisumaanis nu hubachiisna. Iddoo jirtan yommuutu naamusa nu eega. Qeerroo jirtu baga jiraattanii maarre amma mootu kallattiidhaan gara sagantaa kennaa imaluudhaaf ayyee sagantaa keenya eegaluuf jenna. Baga gammaddam baga gammanne osoo hin dhaamonne galata galfannaa. Kan wal yaadaa turre kan wal yaannee turre diinni addaan nu guree harqoota gabrummaan nurgudee arga kunoo galanni rabbii ijaan wal agarre. Arra kunoo galanni rabbii ijaan wal agarre. Qabsaa'otaa fi Oromoo ummata Oromoo jecha aabaa ofii waboo jaamuun kan dheebonnee turre irra deebuun ijaan wal agarre. Qabsoo barataa kan qabsoof kuf loltuu aabaa ofii waboo kan kararratti hafe kunoo galata rabbii arraas geenye jecha gara sagantaa keenyatti isin dabarsa. Irra deebi'ee
keessummoota keenya kabajaatiin baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Akkasumatti gara sagantaa keenyatti yoo seenu gara sagantaa keenya baniisaatti seenaa jalqaba irratti keessummoonni keenya bakka ni qabatu. Keessummoonni keenya nagayaan dhufanii bakka nuu qabatanii jiranii itti aansee akka aadaa Oromootti manguddoonni eebbaan saganticha nuuf banan. Manguddoonni eebbaan sagantaa nuuf bananii tokkoffaa manguddoo kabajaa Abbaa Mahammad gara waltajjii nuuf qaba. Mangguddoo kabajaa Sheemammaa Fataa. Dubartii keessaa ayyaantu hundee yeroo sadiitti nameera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Biyya keenya Rabbi nagaa Rabbi nuu godhi. Ka ummata keenya ijoollee Oromoo tagaafa duraa biyyaa baate tuu wareegamteetta biyyaa baate ara nutti deebise. Ka Rabbi wal agarsiise alhamdulillah Rabbil Alamin. Mirga isaatii Rabbi ol haa qabu. Mirga Oromoo teenyaa Rabbi maraa ol haa qabu. Adawwii keenya maraa Rabbi hijaaba haa godhu. Dhabama Rabbi haa godhu. Ijoollee teenya Oromoo ka tare kakuun ka biyyatti nuu deebi alhamdulillah Rabbil Alamin. Nulleen kaamne ka isaan eenee waliin nu gahe alhamdulillah Rabbil Alamin. Biyya teenya biyya nagaa Rabbi nuu haa godhu. Biyya quufaa Rabbi nuu haa godhu. Adawwii keenya dhabama Rabbi haa godhu. Mirga Oromoo oluma haa deemu. Haga yoomii qiyaamatti warra bilisummaa tadhaan fiixa bahu Rabbi nuu haa godhu. Bihaqqi subhaana rabbika. Nagaan oolchee nagaan nu haa bulchu. Warri baranaa kabaree garee nu haa godhu. Dubbataa dubbii amanurraa haa qabu. Dubbataa har'aata amanurraa haa qabu. Adeemaa miiraa amanurraa haa qabu. Oromoo teenya walii haa galchu. Wal jala haa yaatu. Har'aanni isii tokko haa ta'u. Adawwii Oromoo bakka haa dhabdu. Oromoo walii haa naatu. Oromoon addan bahin. Adawwii Oromoo bakka seentu haa dhabdu. Subhaana rabbika. Nagaan nu oolchee nagaan nu haa bulchu. Biyya teenya biyya nagaa Rabbi nu haa godhu. Biyya bishoomaa biyya guddatu Rabbi nu haa godhu. Biyya taqwaa biyya jaalalaa Rabbi nu haa godhu. Biyya imaanaa biyya kaatimaa Rabbi nu haa godhu. Biyya jaalalummaan dagaayite Rabbi nu haa godhu. Biyya tokkichummaan dagaayite Rabbi nu haa godhu. Biyya bishoomni dagaage Rabbi nu haa godhu. Biyya jaalalti dagaayite Rabbi nu haa godhu. Biyya diin dagaage Rabbi nu haa godhu. Zallahu magal sinabii magal siboom magal eejee gooytan dii Rabbii karaamaa rasuul biyya teenya biyya bishoomaa Rabbi nu haa godhu. Biyya teenya biyya onii Rabbi nu haa godhu. Biyya Afrikaa onii biyya teenya Rabbi nu haa godhu. Biyya gartee gamaa gamanaan mishooma fi bal'inaa fi jaalalaa Rabbi nu haa godhu. Biyya warshaadhaa Rabbi nu haa godhu. Biyya gartee obboleeyyan keenya ka duraan tokko nama dirreetti bahe galata Rabbi nu haa godhu. Rabbi galata isaa nu haa kennu. Galata isaa Rabbi nu haa kennu. Zallahu magan sinabii magan sibuun magan eejee gooytan dii Rabbii karaamaa rasuul. Allahumma aamini tana wallaaltanii. Heerri Oromoodhaa isin dhufnee dhaggeeffadhaagaa. Heerri odaa bultum akkatti jammarame akkatti dalagame akkatti odaa bultum dalagu
takkaa tokkicha as hin seenne jechuudha. Waan kana ta'eef afaan walii ganaa barannaa bakka manguddummaatiin ni dhufnaa bakka walga'iitiin ni dhufnaa akeekkadhaadhaa hordofaa ammoo heera odaa bultuun hordofaa. Xiqqaa ta'ee guddaa ta'ee dhiira ta'ee dhalaa ta'ee heera keenya hordofaa. Aadaa teenya hordofaa. Aadaa teenya lafatti firraa irran deemina. Heera keenya lafatti firraa irran deemina. Hanganuman isiniin jaa nagaan isin ooltee nagaan isin haa bultu. Ayyee bakka keenyaan galatoomaa jennaani gara bootaa isaanii nu deebisa. Kabaja iddoon nu simadda. Itti aansuudhaan sagantaan itti aanu bulchaan bulchiinsa aanaa keenya obbo Iskandar Sheejileetii haasawaa baniisaan nu taasisan waan ta'eef kallattumaan gara obbo Iskandar gara Saajin naa filadha. Naa filadha garan. Tole galatooma Billoo Garbii miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo Jalaana saba miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo Jaaltamaam Yusuf akkasuma miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoo akkasumas jaallatamaa keenya Callaa Qarcar baga ummata isin jaalatu biyya isin jaalatu haa biyya tanaaf wareegamaa turtanitti rabbi nagaan isin deebise jechuun barbaada. Akkuma beekamu ummata Oromoo kanaaf kan adda durummaadhaan qabsaawaa ture akkuma beekamu adda bilisummaa ummata Oromoo yommuu ta'u kana keessatti bu'aaceeyin isin keessa turtan saba keessa wajjin rakkoo hammaadhaa ture. Sababa saba kanaatiif jecha biyyaaf hamaa ture. Kanaaf baga ummata isin jaalachuu kanatti deebitan jecha. Paartiin ummata Oromoodhaatiif dhaabni ummata Oromootiif qabsaa'u maqaa Oromootiin qabsaa'u kaayyoon isaa inni guddaan bilisummaa ummata Oromoo fayyadamummaa ummata Oromoo tokkummaa ummata Oromootiif eega ta'e garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee tokkummaa keenya irratti akkamitti cimsachuu qabna. Gaafiin ummata Oromootiif deebi'uu qabu maalinni siyaasa keessatti maal ta'e diinagdee keessatti maal ta'e siyaasni diinagdeen duuba hin jirre siyaasaaf waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ummanni keenya xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin tokkummaa cimsachuu irratti wal dhaga'uu qabna wal jala deemuu qabna jechuun barbaada. Kallattiidhaan koree keenya ka qaama olirraa dhufan kana haasawa akka nuu taasisan kabajaan yaamuu barbaada. Galatooma. Obbo Iskandar Sheejileetii nu galatoomne jennaa gara bootaa isaanii nu deebisa. Gara bootaa isaanii nu deebisa. Amma sagantaa keenya lakkaa ga'ee jira. Keessummaa keenyarraa obbo Billoo Garbii haasawaa nu taasisuudha. Jirraami qeerroo jirtu qeerroo qarree jirtu eessa jirtan tole baga jiraattan kanatti aansee akkuma reefu jee qeerroo fi qarreen aanaa kanaa manguddoon shamarran ola deemtonni abdii biyyaa hundinuu kan baroota 27f gadadoo hedduu keessa dabartanii hidhamaadhaa namaa ajjeefamaa turtan kan hunda dabartanii dhaaba keessan kan akka bishaanitti dheebottanii fi akka midhaaniitti beeloytaniif guyyaa seena qabeessa kana baga nagaa wal agarreen isiniin jaa. Kanatti aansee aanaan kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Daaroo Billiqaa naannoo Billiqaa Sakattee jechuun aanaa kana jalatti argamti. Naannoo qabsoo Oromoodhaatiif duubbee lammaffaadhaati ture jechuudha. Kanaaf yeroo garagaraa qabsaa'ota hedduu fi gootota hedduu hayyoota hedduudhaatu aanaa kana keessaa is dhalatee akkasuma immoo hawaasni aanaa kanaatis adda bilisummaa Oromootii fi woboo kunuunsuu irratti qoonni isin kennitan qooda xiqqaadhaa miti jechuudha.
ilmaan dhalattoonni naannoo kanaatis akkasuma qabsoo kanarratti lubbuu of kitimaa turanii qabsoo kana bakka ga'uu keessatti qoonni isin kennitan qooda xiqqaadhaa miti. Guyyaan kun guyyaa gartee akka kennaadhaa yookaan akka badhaasaatti isiniif dhufe osoo hin ta'in guyyaa dhiigaaf lafeen baroota hedduudhaaf irratti wal duraa duubaan wareegamaa ture. Guyyaa kana irra deebi'ee baga nagaa waliin geenyeen isinin jaa. Qabsoo kana bakka ga'uu keessatti qoonni ilmaan Oromoodhaa kan keessaaf alaa waraana bilisummaa Oromoo qeerroodhaa fi qarree tiim lammaa aktivistootaa fi kanneen biraa hundinuu hawaasni keenya xiqqaaf guddaan baddaa fi gammoojjiidhaan irratti hirmaatee yeroo hacuuccaan itti jabaattee irra baqatee biyyaa ba'uus baara keessatti dhumaa ture. Kan biyya keessa jiruus hidhamee dachiin balloon tun itti dhiphattee rakkachaa ture. Akkuma jawween yeroo baqattee goda geesse namaa afaan deebiti jaan ummanni keenya dhiibbaa gurguddaa irra gahaa ture irraa kan ka'e harka wal qabatee waggaa 3-4 kana walitti qabamee diina dura dhaabbachuudhaan qawwee fi taankiin waggoota 27 ilmaan Oromoodhaa abdii kutachiisuudhaaf harka kennisiisuudhaaf irratti duulamaa ture. Cabsee arraan tana kunoo nuufi tiim lammaa yookaan Odeeffaa akkasuma obbo Iskandarfaa waliin kan kaleessa wal balleessaadhaatii fi walitti duulaa ture waltajjii tokkorra dhaabee nu adeemsisaa jechuudha. Kuni ilmaan Oromoo irraa kan eegamu jechuu kana booda gartee. Kanaaf garaagarummaa xiqqoo nu jidduu jirtu guddisuu dhiifnee nuti ilmaan Oromoodhaa dantaa saba kanaatii fi qabsoo kana fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf bakka irra geenye kanarraa gara fuula duraa tarkaanfachiisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjannee milkii uummanni Oromoo dheebotee fi beela'ee fi jiru kana itti godhuun dirqama dhaabota siyaasaa Oromoodhaatii jechuudha. Kanaaf bu'aa bahii qabsoo kana keessatti isinis qaama qabsoo kanaatii fi qaama dhaaba kanaa waan taataniif seenaa dabre isinitti himuudhaan yeroo keessan isinirraa gubuu hin barbaadu. Akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoodhaa yeroo qabsoo kana jalqabu ummata tokko biyya tokko hiree tokko jennee jalqabnee jechuudha. Har'a sana booda immoo qabsoo hidhannoo siyaasaa waraanaaf dippiloomaasii walitti qindeeffamee waggoota 45 oliif baddaa fi gammoojjii keessatti takka laaffachaa takka jabaachaa osoo addaan hin citin qabsoon deemaa ture jechuudha. Qabsooleen kaleessa yaadamaa ture diina gobeellerraa yookaan baalerraa kaafnee hanga maqaleetti galchuu kan jiru yaadamaa ture. Garuu adeemsa keessatti qabsoon nu godhaa turre keessaayis gara alaa alaayis gara keessaa waan ta'eef walakkeessa lafaatiis finciloonnii fi qabsoon qeerroo fi qarreen hawaasni Oromoo qotataan daldalaan tikfataan irratti bobba'ee godhe keessa mootummaa keessatti jijjiirama waan fideef nutis akka dhaabaatti akka adda bilisummaa Oromootti lubbuu namaa ajjeesuun jinnii gabbaruudhaaf yookaan du'a dhiiga namaa jaalanneeti miti duraanis kan bosona baaneef. Kanaaf karaan nagaatiin haasawamee furmaanni silaa barbaachisu sun waan dhabameef bosona keessatti ilmaan Oromoo hitte mukaa nyaatanii dhagaa boraafatanii qabsoo godhaa turanii jechuudha. Carraan nagaan haasofnee tiim lammaa Dr. Abiyyii fi Lammaafaa wajjin karaa nagaatiin qabsoo akka goonu walii gallee Oromiyaatti dachaanee jechuudha. Yoo duraan halkan deemaa turre duraanis biyyuma kana keessa halkan dukkana bobba'aa turre. Garuu amma dukkana halkanii sana osoo hin ta'in guyyaa waltajjii akkanaa kanarratti qabsoo ilmaan Oromoodhaa lubbuu isaanii of kitmaniin walagallee marii kana fakkaatu godhachaa jirraa jechuudha. Waliigalteen adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa Oromiyaatii wajjin ta'e maal akka fakkaatu gaggabaabsee isinitti hima. Waa'ee seenaa akkumaan isiniin jee isinuu maatii qabsaa'otaati ilmaan qabsaa'otaati waan ta'eef seenaa isinitti himuudhaan yeroo hin gubuu jechuudha. Waliigalteen nuu fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru
tokko addi bilisummaa Oromoodha qabsoo silaa kaleessa qawwee irratti hirmaachaa turre sana karaa nagaa waan anjeef karaa nagaatiin qawwee dhiifnee biyya kana seennee akka sossoonu walii gallee jechuudha. Kana jechuun maal jechuun ilmaan Oromoo deebi'anii qawwee walitti hin dhooynu seennee karaa nagaatiin uummanni uummata dimokiraatawaa aadaa sirna gadaa irratti dhalatee guddate waan ta'eef kana irratti waliin akka hojjannudha. Kan lammaffaa immoo addi bilisummaa Oromoo walaba ta'ee Oromiyaa keessatti baddaa fi gammoojjii kaabaa fi kibba bahaa fi dhiyaa hunda keessatti waajjira banatee miseensi isaa nagaan sossoo'ee akka hojjetudha jechuudha. Kan sadaffaadha nageenya biyyattii keessatti kaleessa nageenya hoggana kanaatii fi dhaaba kanaas humni Oromiyaa eegaa jiru kora bittinneessaas ta'e poolisiin Oromiyaa nagaa hogganaatii fi nagaa miseensa dhaabaa bakka hundatti akka tiisuudha jechuudha. Kan afuraffaadhaa qabsoon kan nama yaachisaa jiru tokko waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni kun akkuma isinuu beektan kaleessa isin horii gurgurtanii waan qabdan itti kennitanii qawweef rasaasatti bitaa turtan. An naannoo kana keessa hedduun ture bakkiin an harka kanaatti cabe arbaa guuguu ture garuu bakkiin an itti wallaanamaa ture asirraa daqiiqa 30 deeman asittiin fayyee jechuun baatii tokkoof cinaas ture laga kana jechuu keessatti jechuudha. Kanaaf waraanni kun laceelloo keessanii laceelloo saba Oromoodhaati. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabaa jechuudha. Dhimmi guddaan irratti mari'atamaa ture dhimma waraana kanaati. Kanaaf waraanni kun seenaa qooda Oromoo hunda keessattuu waan qabuuf mootummaanis waraanni kun keessan qofaa miti kan Oromiyaati. Kanaaf ammarraa kaasee waraanni keenya biyya tana keessatti deebi'ee humna nageenya Oromiyaa kan poolisaa kan kora bittinneessaatii fi kanneen qaxara cabanii akka keessan kanatti iskuula karatti dhaabanii bosona keessas seenanii karatti injinariingiidhaa fi doktooretii dhaaban iskuulatti akka dachaan irratti walii galame jechuudha. Waraanni akkuma isinuu beektan waraanni bilisummaa Oromoo bakka lama jira. Tokko waraana leenjiidhaaf Eertiraa ture, kan lammaffaa immoo waraana as dhiyaa Oromiyaa kibba Oromiyaa naannoo Gujii Baalee fi Harargee jiddugaleessaa fi kaaba keessa soso'aa jiru jechuudha. Isaan Eertiraa turan as seenanii yeroo dabree leenjii fudhataa turanii sanaas xumuratanii fedhii isaaniitiin isaan keessaa ulaagaan itti kennamee foormii guutanii namni 680 mooraa leenjii seenanii baratanii kun akkuma poolisootaas dhaabbatanii nagaa nu eeganii kana eeguudhaaf qophiirra jiru jechuudha. Waraanni bosona keessatti hafees akkasuma qaama keenyaa fi qaama mootummaarraa qaamni itti godhamee waliin hojjetamee irratti hojjetaa jirra. Yeroo gabaabaa keessatti sunis karaa kana hordofee sirnaan biyya kana keessa seenee tajaajila silaa barbaachisu biyya kaleessa dhumaafii turan kan itti beelawanii fincaan dhugaa hidda mukaatti nyaataa turan tajaajila biyya kanaaf kennuu jechuudha. Kana hoggaa jennu humni kun lamaan yeroo walitti dabalamee akkuma nuti waliin dhaabbataa jirru kana humni nageenyaas Dr. Lammaan dhufees, Dr. Abiyyi dhufees, Jaal Daawwit dhufees, Dr. Maraaraan dhufees hundaafuu nagaa biyyaa eeguu, nagaa hawaasaa eeguu, seera biyyattii kabachiisuu irratti bobbahaa jechuudha. Warri siyaasaadhaa immoo paartii siyaasaa taanee karaa nagaatiin, karaa dimokiraasiyaadhaatii fi ilaameedhaan harka wal qabannee injifannoolee xixiqqaa harkanne kana jabeeffannee fuuldura tarkaanfachiisuu irratti hojjannaa jechuudha. Kanatti dabalee kan isin yaachisu tokko waa'ee tokkummaa Oromoo, tokkummaa dhaabota siyaasaati. Oromoon tokko ta'ee dhalate, tokko ta'ees guddate. Diinni waan fedhe nuun jee gargar nu baasuuf yaalu malee. Dhaabni siyaasaadhaa adeemsa qabsoo bara dheeraa kana keessatti garaagarummaan xixiqqoon dhalachuun ni ture. Keessaafuu nuti warreen bosona keessaa fi bakka garagaraatti qabsoo godhaa turre. Adeemsi karaan dheeraan kun qabsoo hidhannoodhaa, qabsoo dadhabsiiftuudha, qabsoo hifachiiftuudha. Karaan tokko namatti mul'achuun allakkii kanaa miti. Akkuma nama fooqii koruu gariin fooqii eleveetaraan koruu barbaada, gariin sullamaan koruu barbaada, gariin karaa deemee koruu barbaada. Adeemsa kana keessatti garaagarummaan xixiqqaan dhaabota siyaasaa Oromoo jidduutti dhalachuudhaan lakkoofsi hanga isin hin barbaanneef yookaan hanga namatti hin tolletti ol guddachuun isaanuma jira jechuudha. Haa ta'u immoo kaleessa yoo garagarallee jiraannee baddaaf gammoojjii keessaa falallee jiraannee arra bakka tokko keessa galma tokko keessa waliin jiraachaa jira jechuudha. Abbootii gadaas qabnaa, abbootii amantaas qabnaa, qeerroof qarrees qabna.
kanaaf garaagarummaa nu jidduu jiru kana dhiphifnee gara keenyaan eega biyya kana seenne tokko wanni hojjetame tokko waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoo keessaa warra OFC Maraaraa fa'aa wajjin haasawa gaggaariitu deemaa jira. Ibsa sadarkaa tokkotti waliin baafnee fuuldura tarkaanfachaa jirra. Warroota hafan ammoo kan kaleessa jaallan wajjin dhagaa boraafachaa turre, kan wajjin du'aa fi ajjeesaa turre, kan hambaa seenaa taanee du'arra hafne, kan ammallee walitti hin deebiin, kan ammoo waliin hojjetaa jirru, kan waliin dhaabbataa jirru, kan ammallee as waltajjii kanarra waliin jirru jira jechuudha. Isaan kanaas karaa keenyaanis qaama tokko ijaarree isaanis qaama tokko ijaaranii waliin hojjetamaa jira. Manguddoonis irratti hirmaattee waa godhaa jirti. Kanaaf Oromoon waan waliin dhabne qabna malee wanni irratti wal dhabne xiqqaa waan ta'eef yeroo gabaabaa tokko keessatti qaama tokko taanee akka Oromoodhaa fi isiniif hawwitanii fi dheebottaniifitti akka waliin hojjennu shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha. Kanaaf raafuu yookaan goommanni abbaa guuree marara akkuma jedhan tokkummaa qabsaa'otaa miseensota yookaan dhaabota Oromoo tiisuudhaa fi injifannoolee as ga'e kana tiiffannee bakkaan ga'uun eenyurrallee caalaa kan miidhu uummata Oromooti. Isatti aansee immoo addi bilisummaa Oromoo bu'aa bayii bara dheeraa kana keessatti goototaa fi hayyoota Oromoodhaa kan bilisummaaf lubbuu isaanii mana hidhaa bosona Oromiyaa fi gammoojjii keessatti lafee isaanii awwaala dhabdee holqa bofaa buutii keessatti shimbirri bishaan keessaa dhugaa jirti. Gariin isaanii immoo dhidhimanii mana hidhaa keessatti dhabamanii jiran. Gariin mana hidhaa dhumaa turan. Gariin karaa makiinaa irratti ijoolleen daa'imni haati ergattee hin quufin, katakkaa ija keessa laaltee hin quufin, kan akka manaa daftara fudhatee bahetti kan alatti hafees kumaatamaan jiru jechuudha. Kana hundarra dhaabbannee dhaabni kun mooraa qabsoodhaa akkuma dhaaba hangafa qabsoo kana zeeroorraa yookaan duwwaarraa kaasee Oromiyaa tanaaf abjootaa turee fi har'a hiree kana argamsiisetti hireen as ga'e kun hudduu duuba deebuunis akka malee waan gaafatama seenaatis qabuu fi ittis dhagamuuf gama keenyaan qulqullummaadhaan mooraa Oromoo kana tasgabbeessinee ija tokkoon akka waan takka agarru qaamaan akka gar tokko waan tokko yaannu miilaan akka gar tokko tarkaanfannu godhuu irratti halkaniif guyyaa akka hojjechaa jirru asumaaniin isin hubachiisuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf qubeelee afaan Oromoo Oromummaa fi sabboonummaa naashinaalistummaa har'aas ga'e kan ilmaan Oromoodhaa irratti wareegamanii wal duraa duubaan asiin gahan kana waliin tiisuu irrattis harka wal qabannee dantaa saba keenyaa kan wareegame kan as ga'e kana bakkaan ga'uudhaaf of qusannoo tokko malee halkaniif guyyaa hojjetu qabnaa jechuudha. Ijoolleen fadhiidoon harka waan xiqqoo itti kennan jabeeffattee guddoodhaa iyyitii jaan. Taan ammoo xiqquma tanaa'uu darbitee taaniif iyyitii jaan. Tanumaa'uu dhabdii jaan. Kanaaf injifannoolee xixiqqaa argame kanarratti nuti ilmaan Oromoodhaa akkatti dhufe hundi keenyaayyuu nu beekna. Namni hundinuu qooda keessaa qaba. Osoo wadalaarreellee afaan namaa qabee qooda irratti gumaachee fi waan dabarse qabaa jechuudha. Kanaaf injifannoolee dabre xixiqqaa kana wal saamuudhaa fi kanarratti wal dorgomuu osoo hin taane ammallee uummanni keenya nagaa harkataa hin jiru. Bakkoota garigariitti namaa du'aa jira. Kanaaf isa kana tasgabbeessuudhaa fi uummanni keenya nagaa harkatee nagaan bobbahee galuudhaan akka jiraatu gochuu irratti dhaabonni siyaasaa Oromoo hundinuu garaagarummaa xixiqqaa qabaannus wantoota irra walii gallu 199 waan caaluuf isa kanarratti waliin hojjannee hojii keenya qindeeffannee hojjetaa jirra jechuudha. Kana booda ilmaan Oromoodhaa gargar bahees kan gargar bahee jirus walitti deebinee waliin dantaa saba kanaatiif hojjechuudha qabna. Kan wal ajjeesaa turrees waliin deebinee kunoo waliin nagaa taanee waliin dhaabbannee waliin hojjetaa jirra mire. Kun hundinuu dantaa saba kanaati. Kaleessaas dantaa garaagaraatii fi diina nu jidduu jiruutu waliin nu fixaa ture. Har'a immoo diinni sun nu birallee yoo fagaachuu baate maddi galee mire. Kanaaf nuti ijoolleen abbaa gadaa harka wal qabannee dantaa saba kanaa dhaabuu qabna. Bakkaan ga'uu qabna. Haati Oromoodhaa boo'uu hin qabdu. Uummanni Oromoo saamamuu hin qabu. Ajjeefamuu hin qabu. Baqachuu hin qabu. Dachii qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu qaba. Mootummaa isaa ofiin qabatee ofii isaatiin of bulchuu qaba. Nuti kanamaan miinaa nama dhabamsiifnaa nama balleessina jechaa hin jirru. Waanuma ifii qabnu kan Rabbiin nu uumee nuuf kenne kanarratti takkaa itti gammannee hin beeknu.
ofii keenya kanaati keenya bilcheessite osoo afaan ittiin deemtu afaanii fuudhanii ijoollee isaanii afaan kaayaa turan. Kanaaf sunaa dhaabbatu waan dalaganne waan qabnu irratti akka nuuf ta'utti gatii keenya murteeffannee gatii barbaannutti itti murteeffannee itti jiraachuu qabnaadha jechuudha. Kanaaf kaayoon keenya isa kanarratti harka wal qabannee waliin hojjechuu waliin dalaguu qabna. Kana quba qabaachuudhaan wal harkaan kun wal harkaa jalqabaatiis malee kan xumuraas miti. Akkuma isin hin jenne waajjiraas bakka hundattuu asittis bakkoota biraattis bakka hedduuttis banamuu eegalee jira. Ni banannaa waliin hojjannaa jechuudha. Kanaaf ilaalcha kana hoggaa jennu sirna jala jirtan bulchiinsa heera biyyattiitis kabajuun karaa nagaatiin qabsoo goona hoggaa jennu akkanumatti olii gad fiinee seera caccabsinee waan jiru waan qabnu kana wal harkatti jeequudhaan miti. Seera mootummaatis kabaja. Bulchiinsa keessanis nagaa keenyaas dhagaa. Naamusni qabsoo nagaan godhamu laafaadhaa miti. Waan jajjabaa nama barbaachisa, ogummaa nama barbaachisa, qaroomina nama barbaachisa. Yaada mo'ataa Oromoon bakka geesse kanarraa fuulduratti tarkaanfachiisu uumnee walitti deemnaa jenne jechuudha. Kanaaf sirna qabnu kana jabeeffannee kana facaafnee bittinneessinee maraannee osoo hin taane isa jiru kana qabannee kabajannee qabannee isa hafe sanaaf waliin hojjetu qabnaa jechuudha. Kanaaf qabsoon nuti goonu abbaan fedhe yaada fedhe qabaates ilma Oromoodhaati. Kanaaf yaada kana kan murteessu ummata bal'aadha. Wanni nuti irra wal morminuufi wal balleessinuufi wal xiqqeessinuufi wal balaaleeffannu kana booda ilmaan Oromoo jidduutti tasuma argamuu hin qabu jechuudha. Akka namaatti waliis fixaa turre qawwees walit dhawaa turre tokkollee wal mo'uu hin dandeenye. Qabsoo ummata Oromoodhaatu baroota dabran kana keessatti miidhamaa ture. Nama fixuudhaan osoo hin taane yaada walii fixuudhaan kan furmaanni dhufuu danda'u addunyaa kanarratti yaada walii wal keessaa fixuudhaan gara fuula tokkotti akka deebi'u godhuudhaan namni kan waliin hojjetuu danda'u wal balleesseetii miti. Abbaa jeeftu ilmaasi guddataa beeke. Kanaaf kana hubachuudhaan Oromiyaa bal'oo ummata bal'aa biyya gaarii qabeenya haadha goototaa haadha qabeenya tana qabnaa jechuudha. Haati teenya tun bara dheeraaf ergaramtee harka diinaatti bututaa turte. Arrammoo harka Oromootti deebitee jirti. Tana wal harkatti butuchuun tana wal harkatti akka injiraan fuudhaa fi kennaa jidduutti duutijaan wal harkatti miidhuu hin qabnu. Kanaaf waan qabnu kana qabannee harka wal qabannee fuuldura haa tarkaanfannuun isiniin jaa waan na dhageeffattaniif fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Oromiyaan dhiiga ilmaan isiitiin ni bilisoomti. Ulfaadhaan isiniin jaa jechuudha. Akkuma isiniin jee jidduudhatti wallisaa Faatee Anniyyaatiif fi wallisaa Callaa Carcariis ni jiranii idduutti wallisaa Callaa Carcariin isinii afeera. Callaa Carcarii wajjin wal qunname gaariin isiniin jaa. Namni bakkuma jirtanitti asxeessa seenuu hin danda'amu. Asxeessa keessa seenuu hin danda'amu. Bakkuma jirtanitti baddaa. Gaaleetii damee irna damee gantisa. Osooni kan waan ta'uuti qarri dubbii fannisa. Gaaleetii funyaan dabadu goonaan ni gadaba. Duwwaa wallaadhaaf daba qarri maachala daba. Yaati taadii dabooke arsiin gamaa si dheechifata gamanaani tun si dheechifata rabbi obbaasi godhe intala baantoo faadaa tireeyteen heerumtu asuuti geessin kennaatti hamtu shanan oboonaa kiyya shanan bareeda kiyya Kula tokko ilmaan mooran ilmaan adeerran kiyya warri saree sagali harri faatan jaruu warri duraa sagali mooyyeetumaan jarjaru warri rayyuu sagali sabeekaan saanii sagattamii sagali yerri galeen jarjaru. Asaboo gaara jira gaara kormaatu jira. Asaboo gaara jira gaara kormaatu jira. Onneen mataana qaba garaa kulkaana qaba. Akkaan fedhen dubbata waanii fedheen haa ta'a.
Abbaa ofii qeerroon namoota jira. Gaara kormaatu jira. Takkalau maatuun namoota jira. OPDO har'aatiin namoota jira. Kunfura jal'oo biiroo kafilaa keessa hin jirre. Bitimee xiqqoota kormi keessa hin jirre. Lammii mabbaa jal'ee isaata jiraan keessa hin jirre. Sinaan dudduun ofeetii jira. Tadugaan booda hin jirre. Madda walaa buutii ooyiruu qabaa odaa bultumii manaan qaba. Mootaan abeetii ooyiruu qabaa odaa bultumii manaan qaba. Odaa fisilii ooyiruu qabaa odaa bultumii manaan qaba. Odaa raabaati ooyiruu qaba odaa bultumii manaan qaba. Oromoon amiirroorroon itti galte kami galeerafa. Kayeessumni isaanii naati galeerafa. Kayeessumni isaanii naati galeerafa. Ani eessumman gootaan qaba. Soddaa rafoo qabuus dureessan qaba. Yoonan namaa ta'e lammii Oromoo waa qaba. Ya waraabodille hiwartu dharahu. Ya dargii atin deebitu fafaafu. Abaalumoota dhugaafu. Bareeda fakkaatti ammaa'u. Qeerroonimoota dhugaafu. Bareeda fakkaatti ammaa'u. Ya waraabodille wartu dharaafu. Dargiin hin deebitu shiraafu. Biyyaa fi sabaa seenaa jaaranii. Goota kufee kajiru caalu ifee xiyya diinaa diree nu jalaa hambisee qamaan dabartan malee seenaan jiraatoodha yoomillee elemoo qilxuudha xiyyi diinaa diree harooraa battambisee burulsoo boruudha xiyyi diinaa diree kibottu hambisee guutamaa hawaasii xiyyi diinaa diree hatabalatti hambisee elemoonni jira hojii isaatiin nu waliin jira guutamaan ni jira hojii isaatiin nu waliin jira. Burulsoo boruudhaa ni jira hojii isaatiin wajjin jira. Yaa goota kufee ka lubbuun caaluufee xiyya diinaa diree nu jala hambisee qamaan dabartan malee seenaan jiraatoodha yoomillee. Laggasaa wadiidhaa irreessaa caalaadha xiyyi diinaa diree wallaggaatti hambisee.
goota gufee ka lubbuun jaaluufee biyya diinaatti ree nu jalaa hambise lubbuun dabran malee seenaan jiraatoodha oomillee keeyiroo jirtu qarree bantii jirtu gammeen gataa jirtu foolleen gataa jirtu gammoojjiiroo kaanjige gufuu malee waan hafne gammoojjiiroo kaanjige keeyiroo gufuu malee waan hafne gufuu ibiddaa gube daaroo malee waan hafne lammi waliif hin galle lammi waliif hin galle uumamuudhaan hin malle Galaga doon deemsanii gowa uumaan beekne biyya ormaan geessanii. Tole walitti dhufiinsi keenya kun jalqabaati malee jaalli kiyyaa ka xumuraatu miti. Hormi tokko deebi'ama irralfitu intala samii tana keessa dheertuudha. Ta sagaleen isii allaattii samii buuftu. Ta furdinni isii hangana ga'u. Adaan wajjitan nasaa faatoolee yoo faatoo namiyyaa faatoo. Faatee hamiyyaa tasagaleen isii allaattii samiiruuf isii wajjii wal gunna nagaariin isii ija. Qeerroo jirtu, qarree jirtu, hawwan keenya jirtu, manguddoon Oromoo jirtu, jiraadhaa baga jiraattan. Goottan kakkaalii sabaa, jaallan qabsoo ganamaa, wareegama gootaniif gaalanni bilisummaa. Kun biyyaa bahee kan biyya ta'e kunis dandama'e, tanaggara kana nyaate, yayyaa jiruun hammaate, tanaggara kana nyaate, yayyaa jiruun hammaate. Yaa fahaadhaa abbaayyaanse mana sarara bahee onsee maatiisa dirreerra beese qabsoo waaqaatiif bahee kutee baggala keessa dubbaatee laftuu mataan isaa faajjii bineensummaa sabaatiin mayruwaan ooloo deemeesaa faajjii bineensummaa sabaatiin mayruwaan ooloo deemeesaa. Goottan kakkaalii sabaa jaallan qabsoo ganamaa wareegama gootanii gaalanni bilisummaa. Kun biyyaa bahee kan biyya ta'e kunis dandama'e kanaaf garaa kana nyaate wayyaa jiruun na hammaate kanaaf garaa kana nyaate wayyaa jiruun na hammaate. Diipnee sabaa gumaacha godhe iskannee tere itti daadacha itti gayrare mbiika saatiin turree taraare kaayyoo sarraa saahin dhabinni guddisee kutee dhugaa waree gamtaan lammiidhaaf seenaan keessaan dhaloota fafee dhugaa waree gamtaan lammiidhaaf seenaan keessaan dhaloota fafee goottan kakkaalii sabaa jaallan qabsoo ganamaa wareegama gootaniif gaalanni bilisummaa. Kun biyyaa bahee kan biyya ta'e kunis dandama'e kanaaf garaa kana nyaate wayyaa jiruun na hammaate kanaaf garaa kana nyaate wayyaa jiruun na hammaate. Adaamiin daraarini adaamiin daraarini Nairobi yaa koransi waraanini adaamiin daraarini
Galatoma isinin jalanna behadin tikatu isinin asik tuke nas galatoma. Me dibata warre bitagul. Tajizu chusalillen jal bobbasa gada nu simanda ero nama guddan nu jiddu targama jal bobbasa gada tin sindabar. Namna isi salam. Ummanni keenya nagaya baga jiraatanii baga wal agarree baga ammootu tanaan nu ga'ee isiniin jedha durseeti. Kanatti aansuun ummanni keenya har'a sadarkaa kana ga'eetiniin ammootu walitti dhufeetiniin har'a ammoo akkanatti nu simachuu kennaaf gammachuu haganan geene haganan jedhamnetu natti dhaga'amaa jechuudha. Kan biraa ummanni keenya naannawa kanaa yookaan ammootu qabsoo adda bilisummaa Oromoon durfamuun yookaan ammootu yeroo dheeraaf qabsoo kana akkasumatti ka itti dadhabe ka itti du'e ka itti ammoo qabeenyi isaa barbadaa'ee lubbuun namaa itti dhumte waan ta'eef har'a baga kanaan isin ga'een isiniin jedha. Baga sharrii diinaa irraa haftan baga ammootuu dhibdee isin geesse duguugamaaf araraafamaa fi dhumaansa yookaan hammana hin jedhamne lubbuu lakkoofsa har'a hagana jenneetiniin himuu hin dandeenye duguugamtanii dhabamtanii diina ammootuu rifaatuu isinii hin qabneen har'a ammoo deebitaniitiniin ifa xiqqoo kana baga rabbiin isiniin ga'ee baga rabbi isin agarsiiseen isiniin jedhaa jechuudha. Kanatti aansuun abbaa amantaa manguddoo teennaa fi qeerroo keennaa fi qarree teennaa fi akkasumatti warra kaantimaa magaalaa kanaa akkanatti bahanii nu simachuuf nan galatoonfadha. Gara biraatiin dubbiin kiyya dheeraallee miti nuti gama keennaan simannaa har'a isin nu simattan kana jaala ammootuu sanaa dheeraaf qabsoo kana ammootuu naannawa kanatti dhalatee godhaatiniin ture fuunee isinittiin dhufneetiniin aynaa kanaan ammootuu nu dhiyeessuu keessaniif ammallee irra deebi'eetiniin galata guddaa isiniif qaba. Gara biraatiin dirreen kun dirree ammootuu dirree qabsoo dirree yookaan har'a keessa dhaabbannee seenaa kana jennee ittiin himne ummanni keenya hin beeytanii jechuu bakka qabsoon adda bilisummaa Oromoo itti gadi buureffame yookaan ammoo itti ijaaramee jalqabame seenaa walitti hin himnu dhiiraaf dhalaadhaan ammootuu akkasumatti quba qabdanii kanaaf ammoo gammachuu guddaa kanaan baga rabbi isin ga'ee isiniin jedhaa jechuu. Kanatti aansuuni jechoota gabaaboo irraan tuttuqaa waan biraatii miti waa'ee ammootu yeroo ammaa kana keessatti adeemu yookaan ammootu gama dhaabbotii jirtuutiin dhaabbotiin cuftinuu dhibdee tokkollee hin qabnu ummanni keenyallee yoo akkasitti nu hubateetiin hin jedhe gaariidha dhaabbonni keenya nutis adduma bilisummaa Oromooti
dhibdeen biraa hin jiru argaa akeeka yookaan waan biraa irratti ilmi namaa ammootu kan irraan ka'eetiniin jedhe namni xiqqoo mataa addaan qabachuuf yookaan ammootu ilaalcha yoo ta'e malee dhibdeen biraa kaayoon biraa sagantaan biraa wanni biraa hin jiru jechuudha. Kanaaf ammoo warri yookaan akka biraatitti ilaalamu yookaan warri biraa akka itti biraatitti argu akka biraatitti akka hin agarree kanaaf ammootu akkasitti kanas durseetiniin isin hubachiisaa jechuuf hin jedhe. Gara biraatiin ummanni keenna yeroo ammaa kana keessatti wanni inni hin beekne wanni inni ammootu har'a hin hubanne hin jiru. Hin beektan xiqqaa guddaan keessan dhiiraa dhalaan keenna ni beekaa jechuudha. Siyaasaa inni beeku yookaan ammootu har'a inni hubatu yookaan itti himne yookaan faallessine waan faallaa tokko yoo dubbanneetiin hin jenne nu ajaa'ibaa nurraalleen fudhatu keessaallee baanaa yookaan ammootu uf keessaa nu darbaa jechuudha. Ummanni keenya kanaaf ammootu maal godhuu qabdan waan tokko jaalli reefu dubbate ni tuttuqee tureetiin hin jedhe kun mooraan ammootu mooraa 2 3 4 jechuudha miti kun. Kaayoon tokko 2 3 4 jedha jechuudha miti kun. Kaayoo tokko yoo ta'utti dhibdeen biraa tokkollee bakka kana keessatti argameetiin hin jiru jiraatuufillee hin taa'u jechuudha. Akka biraatitti gungummiin alaanalli biraa yoo jiraatellee akkasitti akkan fudhanne ummanni keenya waan jaalli haasawaa ture irra deebi'eetiin haasayuu hin barbaadu. Kanaaf ammoo haasawuma kiyya haasa'ee waanumaan dubbachuu hedduu dubbatee waanumaan isinii dabarsuu hedduu dabarsee gara cufaanuu gara mootummaatiinis gara ummata keenyaatiinis gara dhaabbii silaa jiruunis dhaabbolee silaa jiruutiinis kanaaf ammootu akkasitti ummanni keenyas qajeeleetiin hubatuu qabaa akkasitti ammootu arguus qabaa dhaabboleen tun wal jibbitii dhibdee biraa nu jiddu buuftii yookaan waan biraattu bu'aa ammallee duubatti deebinaa qabsoon teenna ni baddii har'allee akkam taanaa ummanni keenya jedheetiin araraafamuu fi yookaan ammootu shakkiin adda addaa ammootu keessa galuu yookaan ammootu dhibamuun ammoo yaadaan ni jiraachu. Kana akkasitti arguu hin qabdan ummanni keenya wanni isin hubachiisuu qabu hin jiru sun. Namni wal agare yookaan ammootu ilaalcha xiqqasho mataa adda qabatee suni ammootu akka biraatitti akka hin agarree jechuuf hin jedhe. Mooraan biraa ta dhaabattus hin jiru. Mooraan biraa ta ummata Oromootiif akka biraatitti lafaa kaatee dalaydus hin jiru. Mooraan tanuma. Ilmi namaa wal dhaba. Abbaaf ilmuu wal dhaba. Abbaaf ilmuu wal dhaba ammootu ummata jaarsa biyyaattu jidduu fixaa jechuudha. Kanaaf yoo rakkoon ammoo jaarmahaa jiraate ummanni Oromoo beekaan Oromoo hayyuun Oromoo abbaan amantii Oromoo laaleetiniin ammootu walitti fideetiniin nama lama wal dhabe fixuun aadaa ummata Oromoo waan taheef kanaaf ammootu dhiba biraa akka isin hin agarre isiniin jedha ittillee dheerachuu hin barbaadu simannaa keessan nu simattaniif galatoomaa jiraadhaa naa jiraadhaa isiniin jedha jechuudha.